السلام عليكم ورحمة الله. كوبئي في كالسي إرتي حطايو إرتي حالة سديهين جباب سنين الله نهور دفا قلبسا مالي في دو غربايتو ومموان تيف. طبعا خلاف علمائي بايسي كيس هنديمو نالالا. طبعا نمي توكو يو كوبئي اللي قدأتي كالسي اللي قدأتي جدي كوبئي كان الرتي حطاو إرتي حالة sadiitu jira. Inni tokkoffaan kophee irratti qofa haxaayu. Haalli lammaffaan lamaanuu irratti haxaayu. Sadaffaan kophee baafatee kaalsii irratti haxaayu. Tayyib naalaalaama. Tokkoffaan kophee irratti haxaayu. Kophee irratti qofa akkanatti yoo haxaaye xab'an wudu'a godhatee kan godhate yoo ta'e wudu'a godhatee miilallee dhiqatee kaalsii fi kophee tana godhate. Tayyib kophee irratti qofa haxaa'uun ta'a. Kopheen tuni yoo agartee koomee hin gahin hin ta'u. Koomee ka dhoysitu ta'uu qaba. Yoo koomee dhoysite hin ta'a. Sanbooda garuu yoo baafatee jedhe wayitalamuu godhatu miila isaa dhiqachuun dirqamatti ta'a. Kanaafuu inni tokkoffaan isa kana adda yoo koomee hin dhoysine taate adda isii irratti haxaa'uun hin ta'u. Lammaffaan kaalsii agartee irratti qofa haxaa'u. Kophee baafatee kaalsii irratti haxaawachuu kanatu irra gaarii. Maaliifi wayita feete wayita masjida seentu wayita salaattu lamuu deebitee irratti haxaachuu waan siif laafuuf jechuu. Isa sadaffa yoo agartee kophee godhate kophee ofirraa qaba. Kaalsii fi kophee tana walirratti haxaa'uun ta'a hin ta'a. Kaalsii fi kophee walirratti haxaa'uun hin ta'a. Hinta tayyib kaalsiin koomee hin geettu garuu kaalsiin koomee gaa lamaanuu haala kanaan akkanatti walirratti karaa gubbaa kanaan irratti haxaawata. Garuu wayita masjida seenu kaamoo wayita salaatu waan kophee baafatuuf wayita lamuu bahee hin godhataa. Wayita san lamuu wayita salaata biraatiif agartee wayita amma salaata masjidaa bahee godhate lamaanuu irratti haxaaye amma godhate salaanni biraa dhufe wudu'a godhachuu barbaade irra haxaa'uu danda'a hin danda'u. Maaliifi kan bahe kun wudu'a hin cabsu garuu haxaa'uu kana hin balleessa. Wudu'a hin balleessu. Yoo wudu'a saniin ture ittiin salaatuu ni danda'a. Yoo wudu'ni sun cabee wudu'a biraa isa barbaachise kophee fi kaalsiillee baafatee irratti miila isaa dhiqatee lamuu godhachuu barbaachisa. Dubbiin kuni obboleewwan keenya haa geettu. Jazaakumullahu khairan. وللنجاة شير قدا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.